kun jajjaba wayita sidii kun. Ani nyaata dalaguun beeku warqii kiyyaaf. Akkamiin itti osoo mana kiyya guyyaa taraa kiyyaa irriibaa jiru isin nyaata sitti sargiti gisee jettu. Gubbuma kanatti qoriitti gadhiiste jechuudha ergaa gubbatti dirgiim jennaan nyaanni keessaa face. Ammoo osoo kabiraa tahee gabbee uleerra dhaabamire rasuulli hin dubbanne. Aayishaa jeen inaa umbiinaa hin jeen. Weelkaa namaa qofa kafalii jeen. Weelkaa namaa taala namaa qofa kafalii jeen. Egaa saabaan wali qabee nyaata nyaadhaa jeeni nyaata lafarraa hanga tokko wali qabanii kabiyyeen balleessetti dhiisanii akkasitti dubbii fixan jechuudha. Kanarratti haasoftee Aishaan maa ra'eetu min imra'atin saani'at xa'aaman misla Khadiijaatti. Ani dubartuma rasuula keessaa takka Khadiija nyaata dalaguu beetu hin nagarreetti. Kanaafuu gaa walirraa illee hin baratanii jecha amallee keessan akkasii walirraa illee hin baratanii asuma lolloltan malee asuma lolloltan. Lolli ta'a ajaa'ibaati. Kanaafuu dubbii jabduudha. Wa'alaa kulliin as keessa hiika kanaatu jira. Wanni rasuulli walitti qabaniif kana garummaa gabroonni lamaan Maariyatul Qibxiyyaa fi Reehaanaadha. Maariyatul Qibxiyyaan intala warra Gibsiiti. Warra amma kunoo Itoophiyaa kanatti qabsoo goggodhuu barbaadu kana. Bishaan abbaa isin dhoohina jiru kana. Warra kana warri kun osoo naamsa horatee bareedu ture silaa soddaa keenya turanii. Maariyaan tasaaniiti. Ibraahim ta deessee sun isiidha. Ibraahim deesseef rasuula keenyaaf Ibraahim rasuulaa sanii tun immoo Raahanaadha. Dubartii lamaan tana bitatanii jechuun magaalaa irraa isaan. Kanaafuu akkana fakkaata. Hikimaa kanaatu keessa jira. وعلى كل ما ربنا الدنيا رتكجر كن أكياتش ساقط جرا والله يجول ما نتاع ما تبنو ملا ياتش سابرين كن أمري ياتش سادا كنافود يرتلين دبرتي كذي مود الدجرتي أمري ياتش سادا من بديل والساعة الأجرا كنافود دبرتي أبا منان قبنس ربي با منات هاغرو تبا منا رادو إس ربي بكغاري هابوسو في كنهرو من إلى ما كم تاوجرتو سربي هرتي هاغرو زنا الدنيا ربا يتفان ربنا راحاتك كيسو ربي نجينو اتحاتو قبا خنيانو هاتيسو جل خنيانو هاتيسو مرغا خنيانو هاتيسو بتا خنيانو هاتيسو وربولتي ساني درا كركر تاتي سوتوتل ربي قد سني هادابو سني هاقا جلچو درو ولين أبارنا ولمد دعاي قدانا يو دبين جباتمو تربي چفا والجبا دنيا التاني ولين جبنا لا الدنيا تهر وني بريد وابا منا تقو جبن دين يچو جبن ربريد تقو إني ورسوفيا فاتي يو إني ور خوارجا فاتي yoo inni warra shiyaa warra Iraan kana faate yoo inni firqaa biraa tahe yoo inni akkasuma deebi'immaas islaamuma keenya taheen salaanne salaata rabbii faara wal lolaala duniyaa faara wal lolina faayidaan qabdu duniyaa irratti wal lolina salaata rabbii faa qur'aana rabbii faa qarayyan kun qur'aana rabbiitiin qara'u jira nama tahee namni diinaa rabbii baratu rabbi sodaa qaba jechuudha kana faa irratti wal dhabuu qabdan malee maallaqa duniyaatiif faa waa maallaqa isitti ergu jirtaa maal taate kana irratti wal dhabuun guddisinaadha qur'aana rabbii yeroo wal dhabde immoo rabbi biraahuu lafatti naftatu diinuma rabbi san qulqulleeffattee inni baadaa rabbii yoon qabaanne an bakka nama kana dadhabee takkara lamara dadhabeetiin jira addaaniin baha qaamni najisaa fi qaamni xaarii waliin hin galu jechuudha ulfaataa bara qaamni najisni tokkoo fi qaamni xaarii tokko waliin jiraachuun ulfaataadha kanaafuu fariiquun fil jannati wa fariiquun fil sa'iir guyyaa jaamusan illee inni gara ibiddaa kutee gara jannataa deemuudhaaf rakkisaadha kanaaf waan akkasiitiin illee rabbi isin hin mokkorin adda bahu namaallee diinira waliin lolu bareeddi kanaafuu inshallah nama hedduu jira kaas keessaa bultiinsaa rakkoo taate bifa adda addaatiin rabbi isinii haa dirmatu taatu wajji isin haa bulchu waan hin taane taatu immoo furmaata rabbi isinii haa godhu hundi keessanuu rakkata muslima hunda rabbi rakkoo haa baasu micaa kaleessa akkasitti gibbiina cufaniin beelaan jira ittisanillee rabbi nu haa dirmatuuf mee yaa ijoollee amiin jedhaaf wallahi rabbi isiidha haa dirmatu rabbiin dandeettii isaatiin mana isa rabbi irraa haa banu nama hedduu biyya namaa keessa miidhamu jira dubartii hedduu miidhamu jira namni dalaganne jee du'u jira biyya namaa keessatti ni dalaganne jee biheeti beelaan miidhamu jira harka namaatiin miidhamu jira rabbiin dandeettii isaatiin hawaasa islaamaa hunda ka dubartoota keenya hattaa gaayaa nama biraatii miti rabbiin rahmaani duniyaa irratti kaafiraa fi duniyaafis rahmanni wal gahaadha ha kaafirallee rabbi haa dirmatuuf walumaan nu roobuu jira miti rabbi haa dirmatuuf rakkataa hunda rabbi rakkoo isin haa baasu ka beele beela rabbi haa baasu ka daare daara rabbi haa baasu ka dhibeen itti jirtu dhibee rabbi isin haa fayyisu ka bultiin itti jallate rabbi isinii haa qajeelchu ka hiree barbaaddan hiree feerumaaf kaarra dhaabbattan rabbiin ilma gaarii isinitti haa fidu eeywa ka fuudhuu barbaaddan rabbiin tala gaarii isinitti haa kennu ka dalagaa duniyaa barbaaddan dalagaa bareedduu rabbi isin haa qabu ka duniyaan gad isinii taa'uu diddoolera isinii haa teessisu ka akkasuma galuu barbaaddan illee isin haa galchu gara biyyaa gammachuudhaan nagayaan isin haa galchu ka madaamiin ammoo halkanii guyyaa mataa isii nyaattee cuggaarraan si ka'uu jirtullee rabbi sirraa haa dhorgu rabbiin sirraa haa dhorgu atummaan ibaadaa rabbitti harka maradhu atummaan salaata rabbii jabeessi qur'aana rabbii jabeessi warra kana yeroo salaatte itti firraa du'aa godhe sirraa dhorga rabbiin sirraa dhorgaa bar wallahi sirraa dhorga namni rabbiif ta'e rabbii isaaf ta'a hayyee tafaddal inshallah
ومريت الجراء دعاء أستاذ عبد الرحيم التعافى فادي تكو جد دورانيس كوالد ديبنو تا جرى سنين رافو ده تنشبه دولد ديبنو. أيوة أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه كام مركز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bu'aan isa duuba dalagan tokko yoo namni sun soomanii rabbii irra jiraate irraa soomanuudha. Yoo deeyni namaa irra jiraate irraa kafaluudha. Yoo immoo kun lamaan irra jiraachuu baate irraa sadaqachuudha jechuudha. Irraa nyaachiftee maqaltee miskiina walitti qabdee nyaachistee du'aa inaa godhaaf abbaa kiyyasanii jechuudha. Rabbiin jalataan haa qananiisu. Rabbiin baabaa kee firdoosil a'laa keessa rabbi haa kaayu. Ilmoon gaariin bika diinuu ganamaa jirte namaa jiraatte sabaa sanii rabbiin nama fayyada. Maamaa teemoota rabbiin duniyaa irratti irraa si hambise. Rabbiin gartee wal jalan kuchiisanii rabbi siif haa fayyisu. Rabbiin fayyaa bareedutti si haa deebisu. Dhukkubaa mata meeqatti jiru kana irraa haa bachiisu. Rabbiin irraa haa bachiisu. Yaa Rabbi atiin dandeessaa dhukkuba kana irraa kaasi. Rabbi irraa haa kaasu. Rabbiin waan isaan nyaatan, waan isaan dhugan, Rabbi tadawaa Rabbi haa godhuuf. Libaasa la'aafiyaa Rabbitti haa kaa'u. Namni haadha dhabdanis ummaata isin janataa Rabbi haa qananiisu. Abbaa dhabdanis abbaa keessan janataa Rabbi haa qananiisu. Hamaamaan isin jettu maamaas isin umrii haa dheeressu. Hamaamaan hin jire habaabaan jiru baabaa Rabbi umrii isin haa dheeressu. Maamaan tarma jirtu santuu maamaadhaa sanuma jabeessaa. Kanaaf hunda keessanuu Rabbi galmaan isin haa gahu muraadaa keessa Rabbi isin haa guutu. Alaamana keessa Rabbi isin haa bareechu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا جدون ستين ديبيا أستاذ عبد الرحيم بندع ورقيه بندع إن شاء الله جدون تكو وعلى باقة ستين ديبيا ويا كمساتي مركز شير غورادا كومبلينكي غودا الدمات لا سنجل دعاء سنيغونا أيوة كديجاتي جت كواليتي ديبنا تكون أوس إن شاء الله أستاذ عبد الرحيم برجيتني ملايكي غودا بيرجعت بس نيمجت أيوة جرا خيا خنا غودا تكو جرا غبوين هذا أيه الله كمان ديبي هذا لا كوفس سام بنت تديبي لا كوفس كذي سما بقول لهم بيتني والله ورد مني أبو كل ركته بتك أولباون دندو جل ما كانت عيار كباسة لكن إني جسر ومن نكون دندبيت في جيت تقلده تكتي ما قلتك إني ربا ومن نكون نم نكون قرو يو نم نوي بيكي أكما نم نسور ربا في كل فهم ماله يا ركته والله جل كانت عيار يو نم نيو أسر تاوي توكو غنا ما يلعبوا سه توكو نما كل فهم ماله ركور أدمي أبو ركته جل تاي أسجلته إن أنا غني قد تقى إرتك أته أمله إرتك إذا أنت رصدفة كون جلاتي قاله كان جلا بوسن أشيت اللي نمني جلا قاله لكن نكته كيسر كيسه توكو نما لين بوسن ركوا كذي تنو مدته كيسه توكو كل فني برال وأنا كذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد بارك الله فيكم استاذني كنا ادوها غلط ومني الفاتني عمري ثاني كيس ربي بركان وفاكاو في درادو بساني ربي نوفاتولج ايوا ربين جروب جيني ثاني نوفاتولج لكوسي كودن سيفن جمع بارك الله فيك ربين بركات سيفا غرو بركات انا ربي شاري مواسي كنا ودن سمو مي بروفايل سان قيرت ان شاء الله عندما استورا كي جلالي وانت كيرين تكنجرا غماتتي استورا كان كي جروبا كان كي جلالي وانت كيرين تكنجر مركز ما عاد تقوش عادي كيري قوة انجرتو جويني كتغن اكاس ان شاء الله ربين نما ربك اجيلش نمتو كل انجلس نمني جلس نما اللي نمني ساق اجيلش انجرو كاس ان شاء الله ربي سناق اجيلش ورونا كاسي بيتاني يوم نمت اللي انتو اللي بوتان كوني بروفايل كيسي سنيف قيرتني jala ta'anii dhageeffatanii bakka irraa yoo ol bahin illee bareeda. Warroonni akkuma jiru kanaan akkuma keessaa gubbaan akkuma jiru kanaan ol baheetiin gubbaa kana taa'ullee rabbi isaanaa qajeelchu. Waan akkasiiti inshaallah. Khadiija obboleettii ta'e naqaata harka baasaa turte si ergu ture ustaanni illee qabbu'ani. Ayyemee maal jette?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي Isiisan taa sagalee isii dhabdee haala isheen itti jirtu dhabde tana rabbiin siif haa mul'isu. Rabbiin nagumaan jirtii haala gaarii irra jirtii rakkoo takka hin qabdu jecha isii rabbiin si haa mul'isu. Rabbiin daddafumatti oolchee hin bulchine turre osoo turtee hin bulin inshaallah har'uma sagalee isii rabbi si haa dhageessisu. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi yaa Allah. Naga jirtii haala gaarii keessa jirtii rakkoo takka hin qabdu. Jechi sagalee nadhasiif haa bilbilamu. Bilbilli isiin nagaa jiraachuu rabbi siif haa bilbilu inshaallah. Bilbila akkasii rabbi hadha si haa dhageessisu. Inshaallah akkasi. Rabbiin keerii si haa dhageessisu. Hamtuu isiis hin dhageessine keerii isiitiin hadha si haa dhageessisu. Sillee yaadaa muraada kee rabbi siif haa guutu. Yaadaa muraada kan kee kasi jabaate kasi ulfaate. Ka fagoo ka dhiyoo rabbi siif haa guutu. Yaada kan kee dhokataa mul'ataa rabbi siif haa guutu. Obboleettii keessanii illee maal gargar teessanii mitiyyuu. Rabbiin bakka takka wal isin haa qabu. Siifii fi haatii kan keetii fi firoottan kan kee hunda. Rabbiin bakka takka wal isin haa qabu wallaahi gammachuudha. Namni biyya ambaa tana dhandhamee jedhe osoo maatii ofii biyya tokkotti bakka takkatti wal arge numa fedha namni kamuu. Rabbiin sillee obboleettii keellee aalii fi firoottan keetis rabbiin haala mijjeessee wali isin haa qabu. Wallaahi rabbi si haa mijjeessu. Wal arguu isaanii si haa mijjeessu. Haala mijjeessee wal isin haa agarsiisu. Akkas inshaallah. Porofaayila kanallee maa uffanne ati yeroo baay'ee darsii irratti illee ni hirmaattaa. Si argaa yeroo hedduu asitti maashaallah adda durummaadhaan nama as hirmaatu keessaa isa tokko markazallee qabaachuu waliinu. Ummu Sa'aadaa mee maayikii qabadhaa lakkoofsa lamarra ka jirtan. Tasa ol baatanii laata. Khadija akkasitti yeroo hedduu maashaallah darsii irratti illee hirmaattaa garee kana keessatti jala kanallee baatu irratti hirmaattaa. Mee porofaayila maa uffanne porofaayila kana uffadheettee osoo bareeddee akkana deemtee akka barattoota keenyaa akka miseensa warra markaza kanaatitti maaliif siin jedhe beektaa adda durummaan markaza kana keessa hirmaattaa ammallee gaafiif deebii irratti illee hin kennataa du'aa illee hin deeffattaa maashaallaadha yeroo hedduu as keessa si arga porofaayila kanallee osoo ayyaalattee akkam inshaallah tan karma nagaatiin si gaafanna. Akkas inshaallah yaadaa muraata kee rabbi si haa guutu hundaafuu tasi jabaatte si haa laaffisuu fagoo si haa dhiyeessu. Afoo maali kana namni akkana ol baataa osoo maayikiin qabanne hin taane kun. Hidda maccaatu maal jecha. Hayyee maal jette Khadija. Abbaa feetanuu yoo taate porofaayilii wannaa keessan to'adha yaa jamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا اللي وفاتت كنا قتي أستاني إنه كنني بمد برتوت من دوفسني إتاني صدق ملي أنا سيادن كم فتشورا سكن أساساني أستاني سامبرتنو برتارون تفتني في إن شاء الله تلفونه ما ربي لما نقولنا تكون سامبرنتا تكون مركز قرآن كسنتا إن شاء الله هكذا وهي تكون ربنا عدنا ربي لما نقول التلفونات سو كتب أيوه إن شاء الله Taate maashaallah barakallah. تكون سينما برنتا Kana kun wallaahi akkas godhuun tun baay'ee bareeda. Bootaa biraa dhaquu irraa akkasuma biizii si godha yoogisee kaan garema quraanaa fi bootaa quraanatti qaraatu deemtaa gisee kaan daawaaf du'aa irra hirmaattaa bakka garagaraa dhaquunuu si mijjatu ammallee bakkuma keerii kana si laaffata jechaadha. Gisee kaan tanan of qabda gisee kaan barumsa keetii yaadda. Umurii namaa asirratti bakka keerii kanarraa yoo dhume waa keerii akkasii waa gammachuu akkasii kasi baarakallahu fiiki rabbi si haa laaffisu. Telefoona lamaa miti achi ol rabbi si taabitu rabbi haala si haa mijjeessu akkasii adda durummaan as keessa hirmaatta waan si argeefi inshaallah akkasi.
sun akkas inshallah agatti sayyoo jenneen gaa inshallah baana warroota du'aa'ii deeffataa turan keessaanis deeffataa turan ammallee namoota ustaazotatti illee deeffataa turan illee ni jiru. Warroota akkasii rabbiin yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. Wallaahi namoonni tokko tokko ka haati jalaa dhukkubde abbaa silaa dhabee haadhuma dhukkubdu sanillee ka arguu dhabee haala isaa itti jiran arguu dhabe hedduutu nama akkasii ka deeffatee jira. Nama akkasii ummu imaan inshallah mee harka sinirraa fuudha. Nama akkasii du'aa'ii deeffattan warri keessan deeffattan rabbiin yaadaa muraada keessan isinii haa guutu. Wallahi yaa rabbi namoonni tokko tokko gaafii fatwaatiin illee wal qabatullee ka warri gaafattaniin jirtu inshallah isiisan mee irra deebi'ee bal'inaan isinii ka ibsu ta'a. Ustaazonni illee kun ustaaz Abdusalaam illee asiranii ustaazi Abu Haris asiranii asirratti ustaazonni garagaraa ifallee kan isinii godhan ta'a. Akkasii warroonni du'aa'ii deeffattan keessan hin dagata namni hin dagadhe wallaahi warra isin jalaa